Heloo barattoota akkam jirtu nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu an barsiisaa Shallamaa Moosaatii har'a barnoota fiiziksii kutaa salgaffaa boqonnaa lama paartii lammaffaatiin wal arginee jirra. Paartiin lammaffaa kun egaa measurement and safety kan jedhudha. Egaan viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Qormaata biyyoolessaallee akkasiin darbitaniif egaa tattaaffii guddaan nuti gochaa jirru. Sirriitti nu hordoftanii dhuma boqonnaa kanaa irratti illee egzaampilii fi akkasuma exersaayisiin garaagaraa waan jiraniif sirriitti sabiskiraayib sheer gochuudhaan barnoota kana jalqabaa. Gaaffiin wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii irratti nuuf barreessaa. Nu quunnamaan isiniin jedhaa gara barnoota keenyaatti darbina. Measurement and safety. To define the measurement is the process of comparing an unknown quantity with another quantity of its kind called the unit of measurement. Kana yeroo jennu barattoota measurementii yookiin immoo safaruu jechuun adeemsa nuti qaamolee hin beekamne yookiin immoo qaamolee fiiziksii safartamoo tokko qaama istaandardi ta'een wal bira qabnee vaaluusaa yookiin immoo wanta safaruu barbaanne sana yeroo nuti ittiin baruu dandeenyudha jechuudha. Measurement jechuun safaruudha. The process of comparing unknown quantity. Kanaaf egaa measurement yeroo hiiknu yookiin immoo define yeroo goonu wanta hin beekamne tokko beekuudhaaf qaama beekamee staandardi ta'e yookiin immoo instrumentii isa jennu ittiin wal bira qabnee yeroo nuti safarnu measurement jenna jechuudha. Haa ta'u egaa yeroo namoonni wantoota garaagaraa safaran argitaniitu jedhee yaada. Fakkeenyaaf ulfaatina keessan, hojjaa keessan akkasuma bal'inaaf dheerina garaagaraa yeroo namoonni safaran measurement jennaanii jechuudha. Okay, when we conduct this process, we have to know three key elements. In the process of measurements, there is three key elements. Adeemsa safaruu keessatti yookiin immoo adeemsa measurementii keessatti wantoota qulfii ta'an sadiitu jira. Those are, the first one is physical quantity. There should be physical quantity. Gara safaraatti seenuudhaaf maal barbaachisaa? The physical quantity to be measured. Qaama fiizikaalaa safaramu tokko jiraachuu qabaa jechuudha. Qaamni fiizikaalaa safaramu erga jiraate immoo itti aansuudhaan there should be measuring tools yookiin immoo meeshaan nuti ittiin safarru jiraachuu mala jechuudha. The third one is the standard units. Standard unit. Kuni sadan elementoota hamma waan tokko safaruuf itti gargaaramnu wantoota kana keessa darbineetu jechuudha. Physical quantity to be measured jechuun wanta safaramu jechuudha. Fakkeenyaaf dheerina blackboard keessanii safartu yoo ta'e, blackboard keessan sun physical quantity isin safartanidha jechuudha. Dheerina sana safaruuf immoo meetira gargaaramtu yoo ta'e, meetir teeppiin measurement toolii keessanidha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee blackboard safaruuf immoo milimeetira moo seentimeetira moo meetira fayyadamtu. Sun meetira fayyadamtu yoo ta'e that is standard unit. Isaan kun sadan egaa adeemsa qaamolee fiizikaalaa tokko safaruu keessatti piroosesii keessa darbinudha jechuudha. Okay, for example, let us consider this the fundamental physical quantity, length, mass, and time. Those are the basic or the fundamental of physical quantity that can be measured by their own instrument tools. Kanaaf egaa mee qaamolee safartamoo fundamental warra ta'an warra bebbeekamoo keessaa kan akka leengizii yookiin dheerina, maasii yookiin ulfaatina,
taayimii yookiin yeroo isaan kana fudhannee yoo ilaalle instrumentiin isaan ittiin safaraman maal fa'ii jennee beekuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf leengizii yookiin dheerinni meetir teep yookiin immoo meetirii teeppii kana ijaan argitaniitu jedheen amana. Varnar kaliipparii akkasuma maayikiroomeetiriin isaan kun dheerina hammi isaa murtaa'e tokko safaruudhaaf kanneen nu gargaaranidha jechuudha. Kanaaf yoo dheerinni isaa baay'ee kan dheeratu ta'e meetir teeppii, varnar kaliippariin immoo dheerina xixiqqaa akkasuma maayikiroomeetiriin immoo waan akka sarkilii garaagaraa safaruudhaaf kan nuti gargaaramnudha jechuudha. Maasiinis egaa akkasuma biim baalaansi kan jedhamu teekinooloojii ammayyaa kan ta'e garaagaraatu jiru yookiin immoo kan akka dijitaal baalaansii, anaaloog baalaansii isaan kun yeroo ammaa kana addunyaan kan itti gargaaramaa jirtudha. Isaan kun hundi isaaniiyyuu instrumentoota yookiin tuulota maasii keenya safaruudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Yeroo hoo maaliin safarra? Yeroon immoo sa'aatii yookiin immoo kan harka keenyatti yookiin girgiddaa keenya irratti goonee fayyadamnu kilookii, stoopwoochii, dijitaal woochii isaan kun hundi isaaniiyyuu taayimii keenya safaruuf tuulota nu gargaaranidha jechuudha. Haa ta'u malee we should be identify what is different between measuring tools in the units. Garaagarummaan tuuliidhaa fi yuunitii gidduu jiru gargar baasnee beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf leengizii fudhattanii yoo ilaaltan meetir teeppiin instrumentii tuuliidha. Yuunitii waltaawaan garuu meetiradha jechuudha. Kanaaf kun meeshaa ittiin safarru yoo ta'e meetirri immoo yuunitii nuti ittiin keenyu sana ta'uusaa adda baafachuu qabnaa jechuudha. Okay, let us come back to what is length. Length yookiin dheerina akkamittiin ibsitu? Length is the fundamental physical quantity that describes the distance between 2 points. Okay. Leengizii yookiin dheerina jechuun qaamolee fandamentaalii yookiin immoo warra beekamoo ta'an keessaa ta'ee fageenya wantoota lama gidduu jiru beekuuf kan nuti itti gargaaramnu leengiziidha jechuudha. Fageenya wantoota lama gidduu jiru leengiz jennee waamnaa jechuudha. The distance between 2 points tuqaalee yookiin bakkee lama gidduu wanta jirudha jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf point A as yoo ta'e point B immoo bakka kana yoo ta'e okay, what is distance between 2 points? This is, we can say that this is distance or S yookiin D jennee simboolii barbaanneen bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee the SI unit of this length is meter. Unitiin waltaawaan ittiin dheerina safarrugaa meetiradha jechuudha. Haa ta'u malee yuunitiiwwan kan biroo kanneen akka kiloomeetirii, seentimeetirii, miilimeetirii, maayikiroomeetirii isaan kunis safaruuf ni gargaaramna. Haa ta'u malee SI unit yookiin immoo standardii kan ta'e kan waalteffame meetiriidha jechuudha. When you are measuring the length of an object, you are comparing it with the standard length. Kanaafiyyuu dheerina waan tokko yeroo safartanitti wantata wal taa'eedhaan wal bira qabdanii safartu jechuudha. Okay, let us see these instruments. Okay, the instrument of the length kanneen akka meetir teeppii, kaliipper meetirii, maayikiroomeetirii kanneen akka meetirii garaagaraallee ni jiru jechuudha. Isaan kun instrumentoota yookiin meeshaalee nuti ittiin dheerina waan tokkoo safaruuf gargaaramnudha jechuudha. Okay, kanaaf yoo dheerinni isaanii baay'ee kan xiqqaatan ta'e kanneen akka maayikiroomeetirii kan giddugalaa akkas vernarii akkasuma meetirri kun immoo xiqqoo dheerinni isaa kan guddaa ta'e tokko keessaa harkisnee kana baasnee safaruudhaaf kan nu gargaaru meetir teeppii jennee waamnaanii jechuudha. Okay, student, what is measurement? Measurement of any physical quantity involves comparing with certain basic arbitrary chosen international accepted reference standard called units.
Okay? Wantoota gaa yeroo safarru maalii wal bira qabna jechuudha. Wantoota akka addunyaatti istaandardi ta'anii yuunitiin isaanii waalteffameen wal bira qabneeti jechuudha. Yeroo wantoota tokko hanga isaanii, dheerina isaanii, ulfaatina isaanii yeroo safarru wanta waalteeffame tokkoon jechuudha. Kan nuti safarru. Let us come back to what is mass. Maasii beektu ulfaatina yookiin immoo hamma wantootaati jechuudha. Mass is a basic physical quantity defined as amount of matter contained in a body. Kana jechuun hamma wantoota qaama isaanii keessa jiruuti jechuudha. Hamma qaama waan tokko keessa jiru maal jennee waamna? Ulfaatina yookiin mass jenna jechuudha. Mass hamma wantoota. Okay? Ulfaatina keessan beektu laata? What about that? Okay. People in various parts of the world measure the mass of an object in different ways. Addunyaa irratti gaa namoonni maasii yookiin hamma wantootaa safaruudhaaf karaalee garaagaraa gargaaramu. Isaan keessaa inni waaltawaan kiloogiraamiidha jechuudha. Kiloogiraamiin akka addunyaatti namoonni kiloogiraamaaf gargaaramuudhaan egaa hamma wantootaa safaru jechuudha. Okay, this is in scientific way mass is measured instrument called beam balance. We should be identify what is different between units and instruments. Kana jechuun meeshaalee fi yuunitii adda baasuu qabna jechuudha. Meeshaan nuti ittiin maasii safaruuf gargaaramu beam balance yoo ta'u, SI yuunitiin isaa garuu kiloogiraamadha jechuudha. Kiloogiraamadha. Look, this instruments. Instrumentonni garaagaraa jiru kanneen akka electronic beam balance look like this, and also local beam balance. Kana egaa bakka gurgurtaa garaagaraa irratti argachuu dandeessu. Akkasuma bakka namoonni ulfaatina isaanii beekuuf itti gargaaraman irratti egaa instrumentoota kana ijaan argitaniittu jedhee yaada. Isaan kun instrumentoota yookiin meeshaalee maasii safaruudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Okay. Continue to define what is time. Time is a basic physical quantity, and it is describes the duration between the beginning and the end of an event. Turtii wanti tokko itti jalqabee fi itti xumure gidduu beekuuf kan nuti gargaaramnu gaa time jennaan jechuudha. Turtii wanti tokko itti jalqabee itti xumure beekuuf kan nuti itti gargaaramnu mere time jenna yookiin yeroodha jechuudha. The duration between the beginning and the end of an event. Okay? I hope you know that the SI unit of time is seconds. Egaa standard ta'ee waalteffamee kan ta'e yuunitiin yeroo sekendiidha jechuudha. Haa ta'u malee kanneen akka haaworii, kanneen akka miniitii, kanneen akka guyyaa, ji'a, waggaa isaan kun egaa yeroo safaruuf illee ni gargaaramna jechuudha. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. How long does it take between the sunrise and the set in your location? Bakka isin jiraattanitti aduun baatee hanga lixutti yeroo hammamii fudhata jettanii yaaddu jedha. Do the people in your locality use the sunset and the sunrise for measuring time? Namoonni naannoo keessan jiru aduun ba'uuf lixuudhaan gargaaramanii sa'aatii gidduu sana jiru maaliin baruu yookiin immoo maal gargaaramaa turanii jedha. The answer, some peoples in rural part of Ethiopia, namoonni Itoophiyaa gara baadiyyaa irra jiraatan maal fayyadamu? The position of sun or the position of shadow of their house and the trees to estimate the time. Sa'aatii tokko tilmaamuudhaaf yeroon meeqa akka ta'e tilmaamuudhaaf maal gargaaramu jechuudha. Aduu bakka aduun jirtuu fi gaaddidduu mana isaanii yookiis gaaddidduu dhaabbii isaanii gargaaramuudhaan sa'aatii yookiin yeroo tilmaamuun itti gargaaramaa turanii itti gargaaramaas jiru jechuudha. Haa ta'u egaa traditionally clock that shows the time of the day by the shadow of a bright object that falls onto flat surface marked with hours is called sundial. Kana jechuun egaa yeroo aduun baatutti gaaddidduun wantootaa maal ta'a?
gara lafaatti mul'ata waan ta'eef gaaddidduun sun yeroo aduun deemutti kallattii isaa jijjiiraa deema. Sana gargaaramnee yeroo keenya illee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Adeemsi nuti gaaddidduu sanarratti hundoofnee sa'aatii keenya yookiin yeroo keenya tilmaamnu sundial jedhama jechuudha. Sundial kun biyyoonni Giriikii fi kanneen akka Indiyaa fi Chaayinaa sundial jedhanii kan itti moggaasanii gargaaramaa turan jechuudha. Kuni haa ta'u malee maalidha? Standardii yookiin immoo waltaawaa miti jechuudha. Okay. For example, look this images: stopwatch, digital clock and analog clock. Isaan kun egaa instrumentoota nuti ittiin yeroo keenya safaruuf gargaaramnudha jechuudha. Stopwatch, digital clock, analog clock. Those are the scientific instruments which we use for measuring time. Argitanii isaan kun egaa kalaqamanii beekamtii argatanii akka addunyaatti yeroo kana kan nuti itti sa'aatiin gargaaramne yeroo keenya ittiin beeknu warreen kana egaa sa'aatii harka keenyatti girgiddaa irratti akkasuma bakkee garagaraatti fannisuudhaaf kan nuti itti gargaaramnu kun meeshaalee yeroo keenya safaruudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Egaan barattoota, we are transferred to the classification of physical quantity. Kana jechuun dameewwan qaamolee fiizikaalaa yookiin immoo dameewwan safartamuu fiiziksii warra jedhaman maal fa'i yookiin immoo qaamoleen safaramuu danda'an bakka kamitti yookiin akkaataa kamiin qoodamuu danda'u kan jedhu ilaalla jechuudha. This is, we can say that classification of physical quantity, qoqqooddaa qaamolee fiizikaalaa safartamooti jechuudha. Let us I hope you remember that what is physical quantity. Physical quantity maal akka ta'e kutaa barnoota keenya darbe irratti isinii hiikeen ture. Sana jechuun the quantity that can be measured directly or indirectly jennee ture jechuudha. Qaamoleen kallattiidhaan yookiin alkallattiidhaan safaramuu danda'an alkallattiidhaan yookiin kallattiin safaramuu danda'an physical quantity dha jennee turre jechuudha. Haa ta'u malee the measured value of physical quantity are described in terms of number and units. Waan tokko safarree maaliin ibsina jechuudha? Gatiinsaa yookiin hammisaa lakkoofsaa fi yuunitii of biraa qabaachuu qaba jechuudha. For example, if your kilogram is 65 kilogram, kilograamii 65 taataniitu yoo ta'e, this is what your mass or your weight, let us say m is equal to 55 kilogram yoo jennu 65 kun nambariidha, kilograamiin kun immoo yuunitiidha jechuudha. So the value of physical quantity is represented by numbers and units, and also we can represent by unit. It is physical quantity and also unit have its own symbol. Iddoo bu'ee mataa isaa qaba jechuudha. Symbol jechuun iddoo bu'ee mataa isaa. Fakkeenyaaf mass is m. Okay, mass is m and kilogram is kg. This is kilogram. Kilograamii kg dhaan bakka buusne, maasii immoo m dhaan gaafa bakka buusnu kun egaa iddoo bu'ee mataa isaanii akka qaban barraa jechuudha. Physical quantities can be classified into two. Qaamoleen fiizikaalaa bakka lamatti qoodamuu danda'u jechuudha. Isaanis fundamental or basic and derived physical quantity. Isaan kun warra hundee yookiin immoo warra fundamental jedhaman yookiin warra basic ta'anii fi warra derived ta'an yookiin immoo warra kan biroorraa argaman jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. So the physical quantities can be fundamental or derived. What is different between this fundamental and derived physical quantity? Maalidha garaagarummaan isaanii? Garaagarummaa isaanii sirriitti beekuu qabna jechuudha. Fundamental or basic physical quantities, fundamental yookiin immoo warra
fundamental warra base ta'an jechuudha. Isaan kun the physical quantities which can be measured directly. Kallattuma warra safaramanidha jechuudha. Kallattiidhaan yookiin kallattii malee safaruu dandeenya jennee turre miti physical quantity. Warri kallattiidhaan safaraman fundamental or basic physical quantity jennee waamna jechuudha. They cannot be derived. Qaamolee kan biroorraa kan argaman miti jechuudha. Safartamuu fiizikaalaa kan biroorraa kan dhufan miti jechuudha. Unitiin isaaniillee their unit also. Unitiin isaanis of danda'eetu jechuudha. Unitiin isaanis kan biroorraa kan derived ta'e miti. Unitiin isaanis kan mataa isaanii qabu jechuudha. Okay? It does not depend on any other unit. Unitiin isaanis unitii qaamolee safartamuu biroorratti kan hundaa'e miti jechuudha. There are 7 fundamental physical quantities as shown in table 2.3. Akkuma teebilee armaan gadii irratti argitan qaamoleen fundamental yookiin immoo qaamoleen fiizikaalaa fundamental warri ta'an 7tu jiru jechuudha. Isaanis length, mass, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity. Isaan kun maalidha? Ofiidhuma isaaniitii kallattiin safaramu malee qaamolee fiizikaalaa biroorraa kan derived ta'an miti jechuudha. Mee fakkeenyaaf length haa fudhannu yookiin dheerina. Dheerinni simbooliinsaa L-dhaan bakka bu'a. Unitiin isaa meetiriidha. Meetiriin immoo maaliin bakka bu'a? M-dha jechuudha. Kanaaf lengziin maaliin safarama? Meetira jechuudha. Meetira. Kana maaliin beekuu dandeenya? Directly safarra malee derived ta'ee kan dhufu miti jechuudha. Directly fageenyi point A fi point B gidduu jiru meeqa jennee directly safarree arganna malee qaamolee fiiziksii kan biroo walitti finnee kan argannu miti jechuudha. Kana egaa warreen kan biroo sirriitti ilaala. Maasiin M-dhaan simbooliinsa M-in bakka buusna. Uniitiinsa waltawaan kiloogiraamadha. Akkasuma egaa simbooliinsa immoo kgdha jechuudha. Asirratti kan argitan uniitii waltawaadha jechuudha. Uniitii waltawaa qaamolee fundamentaalii ta'aniif kanneen currentiidhaaf ampeerii, amount of substanceif moolii, luminous intensity candela. Isaan kun standardized unit for each physical quantity. Let us see the derived physical quantity. So this derived physical quantities is depend on one or more fundamental quantity. Argitani warra fundamental ta'anii sana warra torban dura ibsine sana irratti hundaa'aniitu argamu jechuudha malee qaxxitaa kan dhaqnee safarru miti jechuudha. Qaxxitaa yookiin directly kan safaraman miti. Kanaaf maal jedhamu? Derived yookiin kanneen qaamolee fiizikaalaa biroorraa argamanidha jechuudha. Derived jennee waamna jechuudha. Fakkeenya yeroon sinii fudhadhe sinii gala jedhee tayyaada. For example, area fudhadha. Area blackboard keessanii yoo fudhattan, area maal qaba? Length fi width qaba jechuudha. Length fi width qaba yookiin immoo length fi width qaba. Area kana argachuuf maal goona jechuudha? Length kana width kana yoo baay'ifne area gidduu kana jiru arganna jechuudha. Area kana argachuuf length times width jenna jechuudha. Lengthiin kunis qaamolee biraadha, widthiinis qaamolee safartamoo biraati jechuudha. Width kana directly safarraa, length directly safarraa, yoo sana waliin baay'isne immoo area arganna jechuudha. Area kana egaa directly safarree osoo hin taane maalirraa arganne? Length fi width waliin baay'isne arganne waan ta'eef this is derived physical quantity. Areaan kun derived physical quantity jennee waamna jechuudha. Akkasuma unitiin isaaniillee derived unit jedhamanii beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf lengthiin uniitiinsa M-dha, widthiinis M-dha. M times M is equal to M square jechuudha. M square kun unitii areaati jechuudha. Clear?
Okay, let us continue. Those are the examples of derived physical quantity. Okay, warra kan biroorraa argaman kanneen akka speedii. Speediin egaa v dhaan bakka bu'uuna iddoo bu'eensaa. This is the symbol of speed is v. Formula is distance over time. Fageenya yeroo fi yoo herregaa maal arganna? Speedii arganna. Yuunitiin isaa immoo meetira sekendiidhaaf yoo herre meetir per sekendii arganna jechuudha. Okay. The derived physical quantity, which is speed, is represented by v, and also the unit is meter per second. Meter per second. So see another derived physical quantities like density. Okay, density illee fudhattanii yoo ilaaltan mass over volume dha. Unitiin isaa immoo kilogram per meter cube dha jechuudha. Kunis unitii maalirraa derived ta'e? Kilogiraamii fi meetir cube irraa derived ta'e unitii maasiif volume jechuudha. Akkuma kanatti egaa kanneen warra biroollee ilaalaa jechuudha. Okay, scalar and vector. Amma egaa slaidii darbe irratti physical quantity bakka meeqatti qoodne ilaalle? Bakka lama. Isaanis fundamentaalii fi derived warra ta'an jennee ilaalla. Haa ta'u malee ammas generally physical quantity bakka lamatti qoodne ilaalla. Isaanis scalarii fi vector jennaa jechuudha. Scalar warri ta'anis vector warri jedhamanis hiikkaa mataa isaanii qabu jechuudha. So what is scalar quantity and also what is vector quantity? I hope you have remembered when you are in grade 7 and grade 8, you have learned the scalars and the vector quantity. Kana jechuun yeroo kutaa 8 jirtan barattaniitu jedhee yaada. Qaamolee safartamuu warra kallattii qabanii fi kallattii hin qabne yookiin kalqabee fi kaldhabee jettanii barattaniitu jedhee ta'e yaada. Scalar quantitiin warra kallattii hin qabne yookiin kaldhabee warra jedhamanidha jechuudha. These scalar quantities are physical quantity which has only magnitude but no direction. Isaan kun maal qabu? Hamma qabu garuu maal hin qabani? Kallattii hin qabani jechuudha. There is no direction but it is only magnitude. For example, let us see distance, mass, time and temperature and energy. Those are scalar quantity. Kun egaa warra kallattii hin qabne yookiin kaldhabeedha jechuudha. Vector quantity is the physical quantity which have both magnitude and direction. Lachuu qaba jechuudha. Kalqabeen yookiin vector kan jennu kalqabeedha jechuudha. Vector quantity jechuun qaamolee warra kallattii qaban jechuudha. Both magnitude and direction. Hammas kallattis. For example, when expressing that the car moves 50 km per hour to east, konkolaataan tokko kiiloomeetira per hour gara bahaatti deeme yoo jenne, kun maal argisiisa? Kun maal argisiisa? 50 km per hour kan jedhu kun hammasaa kan argisiisu yookiin magnitude isaa yoo ta'u, to the east kan jedhu kun immoo maal argisiisa? Kallattii isaa argisiisa jechuudha. Kanaaf hammas kallattis qaba jechuudha. For example, look the velocity, displacement, acceleration, force. Those are a vector quantity. Okay? Inni kun ariitii, qaxxaamura, akkasuma guula fi humna yoo fudhanne ilaalle isaan kun qaamolee warra kallattii qabanidha jechuudha. Egaan vector quantity akkamitti beekuu dandeenya yoo jettan maaliin bakka buufamu? Single letterii bold ta'e yookiin immoo qubee gurraachifamee barreeffame yookiin immoo qubee gubbaa isaatti mallattoo xiyyaa qabu yoo ta'e, this is represented physical quantity. Kun egaa simboolii physical quantity tokko ittiin nuti beekuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf force yoo fudhanne F kana barreessinee gubbaa isaatti maal keenya? Kallattii keenya jechuudha. This is physical quantity which is vector quantity dha jechuudha. Okay? Yookiin immoo SC barreessinee
essi gurraachessine yoo barreessine yookiin immoo mallattoo xiyyaa gubbaa isaatti yookiin this is displacement yookiin immoo qaxxaamura jennee haala kanaan adda baasnee beekna jechuudha. Okay students, let us see what is unit conversion. Kun immoo unitii gara tokko gara kan birootti geeddaruu yookiin jijjiiruu jechuudha. It is possible to convert unities from SI unit to non-SI or vice versa. Unity tokko standard irraa yookiin SI unit irraa gara non-standard jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Yookiin immoo gara standard isa hin taane irraas gara standard isa ta'etti convert gochuu ni dandeenya jechuudha. So in the physical quantity we can convert the unit from one unit to another. Kanaaf egaa jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. For example, let us see 1 kilometer. Kilomeetiriin maal safaruu fi unit lengziiti. Lengzii kilomeetiraan safaruu dandeenya. Akkasuma kilomeetira tokko gara meetiraatti yoo keenyu it is 1000 meetiridha jechuudha. Okay, 1 kilometer is converted to meter, it is 1000. Kilomeetira tokko gara meetiraatti yoo deebisnu meeqa ta'a jechuudha? 1000 meetira ta'a jechuudha. Meetirri tokko immoo 1 meetiri immoo gara sentimeetiriitti yoo deebisnu 100 sentimeetiridha jechuudha. So we should be understand 1 kilometer is equal to 1000 what meter. Okay, meetiridhaan wal qixa jechuudha. Or 1 meter is equal to 100 centimeter. Isaan kana tokkoon isaanii teebilii kanarraa ni argattu waan ta'eef sirriitti isa kana shamaddananii beekuu qabdu jechuudha. Also the same for mass. Maasiidhaaf illee akkasuma jechuudha. Maasiin 1 kilograamiin tokko maaliin wal qixa jechuudha? Is equal to 1000 giraamiidhaan wal qixa jechuudha. 1000 gram. Giraamii 1000 wal qixa jechuudha. Akkasuma giraamiin tokko immoo 0.001 kilograamiidhaan wal qixa. 1 milligram is equal to 0.001 giraamiidhaan wal qixa jechuudha. Isaan kana sirriitti understand goonee hunda isaa beekuu qabna jechuudha. For time also. Okay, 1 minute is equal to 60 seconds. Minitii tokko jechuun 1 minute is equal to what? 60 seconds jechuudha. 60 seconds. Minitiin tokko sekendii 60dha. Saatiin tokko immoo 1 hour is equal to 60 minutes. 60 minutes. Isaan kana beekuu qabna jechuudha. Also 1 day is equal to 24 hours. 1 week is equal to 7 days. 1 month is equal to 30 days, and also 1 year is equal to 365.25 day. Kanaan wal qixa akka ta'an unity kana gaa wal jala jijjiiruu kan dandeenyu jechuudha. Okay students, let us summarize chapter 2. What we have learned in chapter 2. Okay, under chapter 2 we have defined scale is a set of numbers, amounts, etc. Okay, use it to measure or compare the levels of something. Okay, and also there are 4 types of measurements, like measurement scales, like nominal, ordinal, and interval, and the ratio. Okay, in physics most of scales are represented with ratio scales. Measurement is the comparison of a known quantity with known or standardized one. Okay, standard units are conventional units. Standard unit is conventional unit which are used to measure physical quantities and scientifically. Kana jechuun egaa standard unit warri ta'an warra beekamoo qaamolee fiizikaalaa tokko bakka bu'anii safaruuf nu gargaaranidha jechuudha. Traditional measuring unit are not exact and have no standard. Warri duubatti hafuun yookiin warri durii unitonni safaruuf nu gargaaran egaa amansiisoo miti.
akkasuma dhaabbatullee kan nuti itti gargaaramnu miti jechuudha. Prefixes are used to simplify the description of physical quantities that are very big or very small. Egaa prefix jechuun barreeffama gabaaboo ta'an yookiin immoo lakkoofsota baay'ee dheeraa ta'an gabaabsine kaa'uuf kan nu gargaaran prefix jennee waamna. Quantities that can be measured directly or indirectly is physical quantity jenna jechuudha. Kallattiidhaan yookiin kallattii malee warra safaraman physical quantity jennaani. Physical quantities are characterized or properties of an object that can be measured or calculated from another measurements. Okay, and also physical quantities are classified fundamental or basic yookiin fundamentalidha yookiin immoo derivedidha inni bakka lamatti qoonnee turre. Length, time, mass, temperature isaan kun warra maalidha? Qaamolee physical quantity dha jechuudha. Okay, physical quantity warra fundamental ta'anidha jechuudha. Kanneen derived ta'an immoo kanneen akka kanneen hafan immoo derived dha jechuudha. Kanneen akka weight, density, energy isaan sun hundinuu warra derived ta'anidha jechuudha. Meter, second, kilomegram, kelvin, those are fundamental basic unit dha jechuudha. Unitota warra dhaabbatoo yookiin immoo ofirra kan biroo irratti kanneen hin hundoofnedha jechuudha. Physical quantity can be categorized vector or scalar jenna jechuudha. Kalqabee yookiin kal'abee jennee illee bakka lamatti qoonnee turre. Meter, kilogram, second are the SI unit of length, mass and time represent respectively. Isaan kun egaa meetiriin lengziidhaaf, kilogramiin maasiidhaaf, secondiin timeidhaaf akka ta'an ilaallee turre jechuudha. Unit conversioniin gara SI unit irraa gara derived unit illee akkasuma vice versa wal jijjiiruu akka dandeenyu ilaallee turre jechuudha. Walumaa galatti chapter 2 keenya egaa kana fakkaata. Amma slaidiitti aanuudhaan exampleewwan garagaraa erga hojjennee booddee exercise jiranillee waliin kan ilaallu ta'a. Mee fakkeenya tokko waliin haa hojjennu. The distance between two houses is 200 meetridha jechuudha. Fageenyi mana lama gidduu jiru meetira 200dha jedha. What is the distance in centimeter, in kilometer and also in meter? Kana jechuun gaaffiin kun fageenyi mana lama gidduu jiru meetira 200 yoo ta'e, fakkeenyaaf mana A yookiin house A fi house B jennee yoo ilaalle distaansiin kun 200 meetiridha jechuudha. 200 meetiridha. Kun egaa gara seentimeetiriitti konvertii yoo goone maal ta'a jechuu isaati. Gara seentimeetiriitti, gara kiiloomeetiriitti akkasuma gara meetiriitti konvertii gaafa goonu inni ilaalla jechuudha. For example, given is length. Length is 200 meter. So when we convert this to centimeter, we should be remember 1 meter is equal to 100 centimeter. Kana yaadachuu qabna jechuudha. Meetiri tokko meeqa wal qixa inni irraa 100 centimeter wal qixa yoo ta'e 200 meetiriinoo meeqa ta'a jennee criss cross goona jechuudha. Criss cross gaafa nuti baay'isnu, okay, in centimeter is equal to 200 times 100. 200 meter times 100 centimeter over 1 meter ta'a. This is equal to 20,000 centimeter ta'a jechuudha. Gaafa kana waliin baay'istan 20,000 centimeter jenna. Meetiraan baddii maal ta'a? Unitiin keenya centimeteriidhaan nu hafaa jechuudha. Okay, the next one is in kilometer. 1 meetiriin tokko gara kilomeetiraatti yoo deebisne meeqa? 0.001 kilometer. So what about 200 meetiriin immoo meeqa ta'a jenne criss cross gaafa baay'isnu gaa this is equal to in kilometer. This 200 meter is in kilometer is equal to 200 meter times 0.001 kilometer over 1 meter is equal to 0.2 kilometer. Meter is cancelled by meter. It is 0.2 kilometer ta'a jechuudha. So final one is
1 meter is equal to 1000 millimeter. Meetiri tokko millimeetirii 1000 yoo ta'e 200 meetiriin immoo millimeetiriitti meeqa ta'a jennee criss crossii gaafa nuti baay'isnu gaa deebiin keenya meeqa ta'a? 200,000 millimeetirii ta'a jechuudha. 2000 yookiin immoo 2 times 10 power of 5 dhaan prefix goonee gabaabsinee gaafa keenyu gaa 2 times 10 power of 5 millimeetirii dhaan kaa'uu ni dandeenya jechuudha. This is unit conversion, the exercise or example of unit conversion. So, let us see this exercise 2.8 from your textbook. Which one of the following is suitable to measure the distance between Earth and Moon? Kun egaa fageenya lafaa fi ji'a gidduu jiru safaruudhaaf unitiin bareedaan yookiin immoo mijataa ta'e kamidha jedha. A millimeter, B kilometer, C centimeter, D meter, E all jedha jechuudha. So the answer should be kilometer. Kitani fageenyi lafaa fi ji'a gidduu jiru gaa baay'ee dheeraa yookiin guddaa waan ta'eef kiiloomeetiriidhaan safarree yoo safarre irra mijataa jechuudha. The next question is which one of the following is suitable to unit to measure diameter of electric wire? Kana jechuun immoo shiboo elektirikii safaruudhaaf unitiin mijataa ta'e kami jedhee nu gaafata jechuudha. Shiboo elektirikaa baay'ee xiqqaa yookiin diaameetiriin isaa qal'oodha waan ta'eef egaa kamtu irra mijataadha? A millimeter, B kilometer, C centimeter, D meter, E all. So it is better to measure it by millimeter. Millimeetiriidha yoo safarre irra mijataadha jechuudha. Waayirii jechuun shiboo baay'ee qal'oodha waan ta'eef kiiloomeetiran barbaachisu jechuudha. Kiiloomeetira yookiin seentimeetira yookiin meetira fayyadamuun nu barbaachisu millimeetiriidhaan safaruudha. Millimeetiriin safaruuf immoo kanneen akka maayikiroomeetirii fi gargaaramneeti jechuudha kan nuti ittiin safarru. Okay, the third one is a hydrogen atom has diameter of 10 millimeter. Atomiin egaa baay'ee xiqqoodha ija keenyaan kan hin arginedha. Diaameetiriin ishii 10 naanoomeetirii jechuun lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kun yoo ta'e express in diameters, this diameters in meter. Diaameetirii kana yookiin immoo 10 naanoomeetirii kana gara milimeetiriitti akkasuma gara milimeetirii fi maayikiroomeetiriitti tokko tokkoon convert goonee ilaalla jechuudha. Yookiin immoo meetiraanis milimeetiriinis maayikiroomeetiriidhaanis ibsi yookiin express godhii jedhe jechuudha. So for A, when we solve this for question A, 10 nanometer jechuun 0.00000001 meetiriidha jechuudha. Okay? Kun jechuun immoo 10 times 10 power of negative 9 prefixidha yeroo keenya 10 times 10 power of negative 9 meetiriidha jechuudha. Naanomeetiri jechuun 10 power of 9 dha jechuudha. Inni yookiin naanoon kun naanoon 10 power of 9 meetiriidha jechuudha. Kanaan gabaabsinee gara meetiriitti yeroo keenyu gaa lakkoofsa kana dhufaa jechuudha. Okay? Gara milimeetiriin yeroo keenyu immoo 10 naanomeetirii jechuun 0.000110 millimeetiriidha jechuudha. Okay? Kana jechuun immoo minus 3 dha jechuudha. Kana jechuun minus 3 meetiriidha jechuudha. Okay. Also for micrometers, we can say that 10 nanometer is equal to 0.010 micrometer. Okay, this is minus 6 dha jechuudha. This is minus 6 micro jechuun minus 6 dha jechuudha. Kana egaa haala kanaan gabaabsinee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. The example 2.4 is in one of the pans of beam balance, the mass is 1.5 kilogram, 5 kilogram, 250 gram, 25 gram, and also 0.8 gram are placed in to measure the mass of unknown objects. What is the mass of an object in gram and in kilogram? Student,
you should be understand the equations before to solve any equation. We should be understand jalqaba gaaffii tokko solve osoo hin godhin dura sirriitti hubachuun isinirra jira jechuudha. Argitanii kana gaaffiin kun maal jedha seetanii one of the spans of beam balance argitaniittu maasii tokko safaruudhaaf maasii objektii tokko safaruudhaaf beam balancing jira. Beam balance kanarra maaltu jira? Asirra 1.5 kilogiraamiin jira. Okay? Akkasuma 500 jira. Karaa kana 500 250 gram and also 25 gram another 0.8 gram 0.8 gramiin kun taa'anii jiru jechuudha. But in this direction, what is the gram and kilogram of an object compared to this measurements? Argitanii? Kanaaf wanti hin beekamne tokko asiin taa'ee jira. Garuu warreen kun asirra taa'anii jechuudha. What is the mass of an object in gram and kilogram on the other side of the pan if they are balanced? Argitanii? Walqixa ta'anii jechuudha. Warreen kun kallattii kanaan kaa'amanii wanti hin beekamne tokko immoo ulfaatinni asiin taa'e kana faana walqixa baalaansii ta'aniiru jechuudha. Walqixa ta'aniiru garuu asirra kan taa'e hin beekamne jechuudha. Kanaaf isa iddoo kana taa'e kana beekuudhaaf maal goona jechuudha? Tootaalii jara kana walitti ida'uu qabna jechuudha. Given kanaaf kennamni keenya 1.5 kilogram 500 gram 250 gram and 25 gram, finally 0.8 gram is our given mass of an object is placed in the one side of these pans. So when we calculate the total mass of in gram and kilogram, karaa lama gaafatamne maasii kana giraamiidhaanis kiloogiraamiidhaanis gaafatamnee jirra jechuudha. Argitanii? So when we calculate in gram, we should be add those measurements in pan. 1.5 kilogram. Argitanii? Ida'uu 5 gram, 250 gram and 25 gram plus 0.8 gram. Amma kuni kilogiraamaan jira, kun immoo giraamaan jira, kun giraama. Amma isa giraamaan jiruu fi kilogiraamaan jiru kana qaxxitaa walitti ida'uu waan hin dandeenyeef isa kilogiraamaan jiru kana gara giraamiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Okay? 1.5 kilogiraamiin gara giraamiitti yeroo convert goon 1500 giraamiidha jechuudha. Kanaafuu yuunitiin jarreen kan hunda isaanii giraamiinuu ta'ee jira jechuudha. Yeroo walitti daanu meeqa arganna? 2275.8 giraamiidha jechuudha. Argitanii? Giraamiidhaan wanta sirra taa'e kunis egaa 2275.8 giraamiidha jechuudha. 0.8 giraamiidha jechuudha. Gara kiloogiraamii yeroo keenyu immoo kana maal goona jechuudha? Gara kiloogiraamiitti convert goona jechuudha. 1000 gram is equal to 1 kiloogiraamiidha yaadachuu qabna. Criss cross yoo goone kana gara kiloogiraamiitti yeroo deebisnu 2.758 kiloogiraamiidha jechuudha. Okay, let us continue to solve these exercises. How many hours, minutes and seconds are there in the day? Argitanii? Guyyaa keessa sa'aatii meeqa, daqiiqaa meeqaa fi sekendii meeqatu jira nuun jedha. Okay? Hours in a day is equal to 24 hours. Argitanii? Guyyaan tokko sa'aatii meeqa qaba? 24 qaba. Daqiiqaan immoo minutes 24 hours times 60 minutes is equal to 1440 minutes jechuudha. Argitanii? Guyyaan tokko sa'aatii 24, sa'aatiin tokko daqiiqaa 24 yoo ta'e, sa'aatiin 24 immoo daqiiqaa 60 gaafa baay'isnu daqiiqaatti lakkoofsa kana nuu dhufaa jechuudha. Okay. Sekendiin immoo gaafa keenyu daqiiqaan tokko sekendii meeqa?
60dha mitiire. Kanaaf daqiiqaan 1440 immoo daqiiqaa 60 yoo baay'isnu daqiiqaa 86,400 arganna jechuudha. Okay. Kun immoo maalidha? List some traditional ways of measuring time in your community. Sa'aatii yookiin yeroo safaruudhaaf karaaleen namoonni itti gargaaraman traditionally karaa durii yookiin immoo karaa saayintifikii hin taane traditionally namoonni kan itti gargaaraman maal fa'i? Tokko sun positionidha yookiin bakka aduun jirtu ilaaluudhaan jechuudha. Sun dials argitanii kana. Fakkeenyaaf aduun bahaa kaatee amma lixutti gaaddidduun wanta tokko itti gargaaramuudhaan safaruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaala. Kuni sundials jedhama. Meeshaan asirratti argitan kun sundials jedhama. Yeroo aduun deemaa dhuftu kallattii isaa jijjiiraa deema jechuudha. Kallattii gaaddidduun kun irra bu'ee ilaallee sa'aatii keenya tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Kuni sundials yookiin immoo kallattii aduutiin kan nuti safaruu dandeenyu jechuudha. Inni kan biraan moon feesiidha yookiin immoo ji'a keenya ilaallee jechuudha. Ji'i keenya maal taati? Guutuu ta'uu dandeessi, hir'uu ta'uu dandeessi. Namoonni egaa waqtiilee baruudhaaf waqtiilee dheeraa kun egaa yeroo gabaabaaf miti yookiin guyyaa tokko keessatti miti. Waqtii ilaaluudhaan periidii kanneen akka fakkeenyaaf amantaa garagaraa keessatti haala caamaawwanii keessatti waqtiilee ilaaluu ji'a kana ilaaluudhaan namoonni yeroo isaaniitti waqtii murteessan jira. Moon feezii ilaaluuf illee haala yeroo tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Traditionalidha kuni. Akkasuma itti daballee water clocksiin immoo yookiin clepsydra jennee kan waamnu yaa'a bishaanii irratti hundaa'uun illee yeroo keenya tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf konteenarii yookiin immoo baattuu tokko keessaa bishaan baattuu tokko kan birootti yeroo cobu bishaan baattuu kana guunnee baattuu kana keessaa isa jalaa kanatti bishaan gaafa gadi cobu hir'ataa deema. Tokko lama innee asii gadee yeroo hir'ataa deemu namoonni sa'aatii sanaan tilmaamaa deemaa turan jechuudha. Bara sa'aatiin keenya standardii ta'ee beekamee sa'aatiin measurementiidhaaf hin hojjetamnetti warreen kana fayyadamanii namoonni sa'aatii lakkaa'aa turanii jechuudha. Okay. Inni kan biraan candles clockidha. Candles clockiin immoo yookiin shaamaa qabsiifnee illee shaamaan keenya yeroo inni itti gubachaa gadi hir'achaa deemu sa'aatii keenya nuti immoo asii lakkaa'aa tokko lama innee asii gadi yeroo inni hir'ataa deemu lakkaa'aa turan jechuudha namoonni. Kun egaa maalidha? Standardii miti, dhugaas ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Candles clock jennee waamuu dandeenya. Isaan kun traditionally namoonni addunyaarra jiran kan itti gargaaramaa turanidha jechuudha. Okay. Mee gaaffii murtoofte wayii hojjenneetu kilaasii keenya goolabna. Express the following time in minutes jedha jechuudha. Sa'aatii kana daqiiqaawwan kana sekendiin mee haa ibsinu jedha. 0.25 hour sa'aatii 0.25 sa'aatii 3.2 sa'aatii 6.7 kana daqiiqaa fi sekendiidhaan yeroo ibsinu maal fakkaata? Sana dura sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 akka inni qabu, daqiiqaan tokko sekendii 60 akka inni qabu beekuu qabna jechuudha. Okay. Sana booda 0.25 hawrii yeroo gara daqiiqaa fi sekendiitti jijjiirru maal ta'a? 0.25 fi maaliin baay'isna? Daqiiqaa 60 yeroo baay'isnu it is 50 minutes jechuudha. 50 minutes. Kana jechuun 0.25 times 60 minutes is equal to 50 minutes ta'a jechuudha. Gara sekendiitti immoo yeroo jijjiirru miniitii kana daqiiqaa sekendii 60 yoo baay'isne 900 sekendii ta'a jechuudha. Okay. In another case 3.2 hawrii gara miniitiitti yoo jijjiirru 60 baay'isne 192 miniitiidha jechuudha. Sekendiitti jijjiiruuf immoo miniitii kana
60 baay'isnee 11520 sekendii ta'a jechuudha. Kan 6.7 haaluma kanaan hojjenna wanta haaraan hin jiru. Gara daqiiqaatti kana dhufa jechuudha. Gara sekendiitti immoo lakkoofsa 24120 sekendii dhufa jechuudha. Okay. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Waan baay'ee irraa hubattu jedhee yaada. Gaaffilee garaagaraa hojjennee jirra. Akkasuma barnoota kutaalee qaamolee safartamoo ilaallee jirra. Isaan kana keessatti baay'ee hubattaniitu jedhee yaada. Viidiyoo kana mee hiriyoottan keessaniif sabiskiraayib, sheer godhaa, laayik godhaa. Viidiyoo isatti aanu akka argattaniifis immoo dufil milikitii caanuudhaan viidiyoo itti aanu argadhaa. Gaaffii yoo qabaattan nuuf barreessaa jedheen isiniin jedhagaa. Viidiyoo kana waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa.